Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaa irratti humnoota weerartuu faashistii PP irratti tarkaanfii guggubduu fudhatee jira. Mancaastonni gabrummaa abdii fi gaachanni uummata Oromoo humnoota badii biltsiginnaa maqaa caasaa aaraa ijaaruu jedhuun bulchiinsa magaalaa Qilxukaa irraa gara ganda Guyyoo Saccii jedhamuutti bobbaate kaleessa fulbaana 15/2024 halkan toora sa'a 3:40 irraa eegaluun hanga sa'a 4:00 aleellaa irratti taasiseen du'aaf madoon adabeera. Adabbii hin eegamne irraan geenis humni PP naasuu keessa galuun guutummaatti mooricha keessaa buqqa'uun beekameera. Tarkaanfii kanaanis nyaataa fi meeshaalee waraanaa dhuunfachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ONM'tti himeera. Tarkaanfiin waboo hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Godin lixa Wallaggaa nama hojii coqorsa keessa dargaggoon tokko waraana gabroonfata PP'n ajjeefame. Jaalbilisa sabaa waan qindeeffatti qaba. Diddaa fi qabsoo hidhannoo Empaayer Itoophiyaa keessatti yeroodhaa yerootti adeemsifamaa jiru yaaddoo jabaa kan itti uume waraana gabroonfataa PP'tti heeraa fi seera baafataniyyuu faallessuun uummata nagaa badii tokko malee dararaa akka jiran barameera. Gocha ajjeesuu, ukkaamsuu, reebuu, dararuu fi ukkaamsanii dhabamsiisuu kanaaf uummatni fala dhabee hiraarfamaa kan jiru uummatni Oromoo gara jabeeyyiin loltoota Abiyyi Ahmed fulbaana 15/2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Coqorsaa ganda Aboo mana jaarteetti dargaggoo maqaan isaa Maatiyoos Dureessoo jedhamu dargaggeessa ganna 22 gara laafina tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Dargaggoo Maatiyoos guyyaa irraa sa'a 4:00 irratti kan ajjeefame yoo ta'u bakka inni midhaan eegaa jirutti waraanni bulchiinsa magaalichaa irraa bobbaafaman akka ajjeesanis jiraattonni ONM itti himaniiru. Gara jabeeyyiin waraana faashistii PP kunneen dargaggeessa kana erga ajjeesanii reeffa bira taa'uun eegaa akka turanis himameera. Murni goolii uumuudhaan meeshaa lolaatti dhimma ba'ee ajjeechaa gaggeessuu barbaadu gaaffii saba Oromoof deebii kennuu irra ajjeesuun uummata Oromoo cabsee bulchuuf hojjechaa jiraachuu jiraattonni aanaa Boojii Coqorsaa irraatti biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Kibbilicha garaana ammayyaa keessa waraanni Abiyyi Ahmediin durfama hawaasa nagaa irra saamichi raawwatan. Jaalirbu dhugaa guutuu gabaas kana akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Murni diinagdeen harkatti kufe diinagdee isaa bayyanachiisuuf jecha hawaasa nagaa maallaqaa fi horii manaa saamuun umrii aangoo isaa ittiin dheereffachuuf hojjechaa jiru saanduqaa fi gombisaa namootaa onsaa jira. Fulbaana 16/2024 jechuun kaleessa ganama obboroon aanaa ammayyaa ganda Beerree Tirtiraa jedhamuun beekamu keessatti kaadiree fi milishaan piippiloon hawaasaa saamuun ibsameera. Badii tokko malee namoota maqaan isaanii Tashoomaa Urgeessaa loon 4, Guuttataa Abdiisaa loon 6 fi namoota hedduu jalaa loon fudhachuun gara aanaa ammayyaatti ol deebi'uu maddeen ONM'tti himan. Hawaasni saamaman kun dhimma siyaasaa tokko keessaa qooda kan hin qabne ta'uu fi maqaa ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun gochi kun irratti raawwachuu itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa faannoon konkolaachisaa Oromoo tokko qabanii ajjeesuun dhaga'ame. Jaalurgufa diinaa waan qindeeffate qaba. Gareen ilma namaaf naasuu hin qabne abjuu abboota isaanii deebisuuf jecha sabaa fi sablammiilee Empaayeratti keessatti argaman irraa addatti saba Oromoo balaaleffachuun ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuu jabeessanii jiru. Sirna mootiin buluu qabdi Empaayerii Itoophiyaa jechuun gareen finxaaleyyii Amaaraa faannoon humna Empaayeratti bulchaa jiru biltsiginnaa waliin ta'uun waggoottan jaan darban kaasee kutaalee Oromiyaa Bahaa Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Lixa Shaggarii fi Kaaba Shaggaritti daran sochii isaanii babal'ifachuun ajjeechaa geggeessaa kan jiran yoo ta'u guyyaa 4 dura konkolaachisaa Oromoo tokko godina Kaaba Shaggar aanaa Darraa fi daangaa naannoo Amaaraa gidduutii qabuun akka ukkaamsan jiraattonni ONM'tti himan. Dargaggoon ukkaanfame kun maqaan isaa Milkeessaa Xilahuun kan jedhamu yoo ta'u gareen jibbiinsa Oromummaa qaban jalqaba irratti maallaqa guddaa qarshii miliyoona 1 maatii isaatti bilbiluun kan gaafatanii turan. Maatiin jaarsummaa itti baasuun kadhatanis maallaqa gaafatan kaffaluu qabduun doorsisanii harkaa kan fudhatan yoo ta'u maallaqa erga fudhatanis qarshii 500 dabaltan malee hin baasnu akka jedhanis himan. Maatiin ilmi keenya du'uu hin qabu jechuun uummata Oromoo bakkeewwan adda addaa irraa akka isaan deeggaraniif qarshii gaafatanii qarshii 200 dabalanii kaffaluun nuuf baasaa yeroo jedhan gareen badii faannoon jibbiinsa Oromoo irraatii qabuun akka beeyladaatti gorree ajjeesuun beekameera. Godin Baarargaa baddannootti ergamtoonni biltsiginnaa hawaasa nagaa dhuusaa mutti fufan.
Guutuu gabaasa kana akkaataa nuti isiniif dhiyeessine. Murni faashisti PP ergamoota gara jabeessa ilmaan Oromoo gadhiisuun gochoota suukanneessu adda addaa gurraan illee dhaga'uuf namatti hin tolle irra raawwachiisuu itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Bahardaar aanaa baddannootti ergamtoonni sirnichaa jiraattota dhoofsaa itti fufaniiru. Aanicha kantiibaan magaalaa Furdaa Raddatu gara magaalaa Mur jechuun mariisisaa erga tureen booda dargaggoo maqaan isaa Caalaa Turkee jedhamu diddanuu irratti agarsiistee hawaasa kakaas jechuun guyyaa dheengadda fulban 15/2024 qabanii hidhaa darbatanii jiraachuu jiraattonni magaalichaa himan. Dargaggoon kun miseensi dhaab siyaasaa kamiyyuu kan hin taaneef badii tokko malee darbatamuusaa namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Kan malees magaalicha keessa ergamtoonni bilchiginnaa caasaa gandaara PP'n baasiman maqaa jedhuun qarshii 200 hawaasa irra guuraa jiraachuunis itti dabaluun ifoomsa. Godina Wallaggaa magaalaa Gimbii balaa sigigaa lafa mudateen miidhaan qabeenyi irra ga'e. Jaalmoo isa guutuu gabaasa kana akkaataa nuti isiniif dhiyeessu. Kutaalee Oromiyaa cufa keessaa balaan uumamaa sigigaachuu lafaa fi rooba cimaa roobuun lolaan wayita ammaa kana bakkeewwan adda addaatti mul'achuu irraan kan ka'e miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irratti qaqqabu itti fufeera. Haaluma kanaan godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbiitti balaan sigiga lafaa mudatee jiruun miidhaan dhaqqabeera. Magaalaa Gimbii bakka addaa Laga Gabaa jedhamutti balaa sigiga lafaa uumameen manneen jireenyaa hedduun gadi liqimfamuu fi yeroo ammaa kana baqaqinsi lafaa gara magaalittiitti deemaa kan jiru yoo ta'u kunis yaaddoo hamaa itti ta'ee jiraachuu jiraattonni magaalichaa himanii jiru. Akka jiraattonni kun eeranitti balaan sigiga lafaa kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu eeruun daandiin cirracha gurraachaa Finfinnee irraa ka'ee hanga Asoosaa fi Dambidoollootti geessu magaalaa Gimbii bakka addaa Sarxee jedhamutti citee rakkoo hamaa argaa turuu fi murni nama nyaataa PP suphinsa daandii kanaa fedhii kan hin qabne akkasumas dantaa hawaasaa eeguuf kutannoon akka hin jirre ilaalaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa Sayyoo keessa waraanni faashisti PP manneen amantiitti tol seenuun leenjii loltummaaf amantoota dirqamaan guuruun dhaga'an. Jaalaqaafan fayyeeraa bal'inni isaa akkaataa nuti isiniif dhiyeessu. Bilxiginnaan sirna Habashootaa hiddaan gadhaabuuf dinagdee, amantii, afaanii fi aadaa Oromoo dhabamsiisee Itoophiyummaa dagaagsuuf falootaa jedhee gochoota dabaa hojjechuu itti fufuun ilmaan haadha hiyyeessaa bakka jiran cufatti dirqiin qabuun maatii boosisaa jiraachuu jiraattonni ONM himan. Kaleessa jechuun fulbaana 15/2024 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti waraanni goolessaan PP manneen amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waldaa guutuu Wangeelaa Makaana Yesuus fi kanneen birootti bobba'uun amantoota dirqiin qabuun ganda duwwaa 7tti akka guuran dubbatan. Kaayyoon namoota nagaa butuu bilxiginnaa kunis leenjii waraanummaaf akka ta'e jiraattonni kan himan yoo ta'u Impaayirtiin muddama siyaasaa isaan mudatee jiruuf humna waraanaa ijaaruun to'achuuf jecha namoota umuriin isaanii 14 ol ta'an cufa dirqiin guuraa akka jiranis beekameera. Galma bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo ganda duwwaa 7 keessaa ilmaan Oromoo leenjii miliishummaaf qabamanii jiran 200 ol qe'ee fi maatii isaanii dhiisanii dararaa argaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallaggaa Boojii Coqorsa keessa waraanni weerartuu PP dargaggeessoo ajjeesanii gatuun himame. Guutuu gabaasa kana akkaataa nuti isiniif dhiyeessine. Sirni ilmaan Oromoo lafirra fixuuf tarsiimu baafate guyyaarra guyyaatti waraan isatti bobbaasuun ol adeemtoota abdii borii lafirra duguugaa jiru bilchiginnaa gocha ammeenya kan itti fufuun godinaalee Oromiyaa mara keessatti aadaaf abbaa haadha warraaf daa'imman boochisaa oolu. Haaluma kanaan godina Wallaggaa aanaa Boojii Coqorsa gandinnaan Gokkoobbaraatti bobba'uun kaleessa fulban 15/2024 barata kutaa 10 kan ta'e dargaggeessa maqaan isaa Misgaana Kifiluu jedhamu qabuun garaana laalu asabii gandamuruu hiddoo adda waariitti jedhamu geessuun rasaasitti roobsanii ajjeesanii deemuu maddeen ifoomsa. Ergamtoonni kolooneel Abiyyi Ahimad ajaja dhaqee ajjeesii saamii gudeeddiif lafirra balleessii qajeelfam jedhu fudhatanii bobba'uun hojii tiikaa jiraachuun namni bahee galuu yaadda'ee aanichirra baqachaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Shaggaraana Jalduu keessa namoonni danuun murtii seera tokko malee baatii 8 olii hidhamanii wajjira poolisii gidirfamaa jiru. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qabdi. Sababa waraana bilisummaa Oromoo qabata godhachuun uummata nagaa dararuu irra maddi rakkoo kanaa maal jedhee qorachuun furmaata waaraa kaa'u irra yeroo fi taayitaa qabanitti dhimma ba'uun dararaa hamaa uummata Oromoo irraan ga'uu jabeessanii jiru.
Murni akkamaan bilchiginnaa kun lixa shaggar aanaa jalduu keessatti badii tokko malee ilmaan Oromoo yeroo dheeraaf hidhee dararaa jira. Namootni hidhaman kunis ragaan kan ittiin dhiyaannee fi akkasumaan umurii isaanii dararaan mana hidhaa keessatti dabarsaa jiru. Haaluma kanaan namoonni maqaan isaanii Biqee Baqqalaa, Tasammaa Gaddafaa, Giddoo Tuujubaa, Dabaltuu Caalchisaa, Galaanee Abarraa, Zawdituu Hundee, Gurmeessaa Darajjee, Abarraa Argachoo, Baqqalaa Hirkoo, Shuraa Hirkoo, Siisaay Dalasaa, Damee Ajjamaa fi Buzuu Magarsaa kanneen jedhaman aanaa jalduu ganda Kilbee keessaa baatii 8tiif sababa waboo waliin hariiroo qabduutiin hidhamanii jiraachuu jiraattonni himan. Kan nama gaddisiisu namoonni kunneen hanga ji'a 8 mana hidhaa keessa jiran guyyaa tokkollee mana murtiitti hin dhiyaatin jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Addatti ammoo namoota maqaan isaanii Siisaay Dalasaa, Horii Gaafaa 6, Baqqalaa Hirkoo 6 yoo fudhatan, Buzuu Magarsaa jalaa ammoo mana jireenyaa jalaa gubuun ishees mana hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen keenyaarraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu deeskeen biyya laraa argannee yoo dabar Naajeeriyaa keessa bidiruu gargaltee yoo xiqqaatu namoonni 40 du'an. Jaala Caaluu Roobaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Dooniin irra caalaan qonnaan bultoota fe'attee kaaba dhiyaa Naayijeeriyaa laga tokko irratti galagaltee yoo xiqqaate namoonni 40 bishaaniin liqinfamuu pirezidaantiin Boolaa Tinuubuu ibsaniiru. Balaan kun kan mudate naannoo Zaanfaaraatti qonnaan bultoonni lafa isaanii ga'uuf yaalaa osoo jiranii akka ta'e ibsa Tinuubuun baaseen beeksiseera. Pirezidaantichi namoota miidhamaniif deeggarsa akka godhan waadaa kan seenan yoo ta'u dhaabbileen balaa tasaa taatee kana akka qoratan qajeelfama kennaniiru. Dubbii himaan poolisii Zaanfaaraa Yaasid Abubakar akka himanitti balaa mudate kanaan namoonni 5 yoo baraman garuu ammallee 40 achi buuteen isaanii dhabameera. Yeroo bidiruun kun gadi bu'u namoonni meeqa akka keessa turan battalumatti ifa hin turre. Dooniin kun irra caalaa qonnaan bultoota yeroo hundaa qaxxaamura kana fayyadamuun oomisha gabaa irratti gurguran kan fe'atte yoo ta'u namoonni naannoo sanaa yeroo baay'ee fe'umsa garmalee akka qaban dubbatu. Balaan bidiruu Naayijeeriyaa keessatti sababa fe'iinsa garmalee fi bidiruu haala gaarii hin qabneen kan mul'atudha. Ji'a hagayyaa keessa kibba Naayijeeriyaa laga irratti balaa bidiruu mudateen erga motorri dhohee booda namoonni 20 ol du'aniiru. Dooniin baay'een isaanii qaama lubbuu baraaruu hin qaban yookaan ammoo tarkaanfiiwwan nageenya sirrii ta'an hin qaban jedhu namoonni naannoo sanaa jechuun France 24 gabaaseera.